Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Kiyyaa Lammii jalatti argamtan kan biyya keessaas kan biyya alaas akkam jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif yaa baay'atu obboloota koo anis nagaa fayyaa koodhaa obboleettiin keessanii. Egaa kaa obboloota koo baay'ee tokkoon sin jalaa badeen jira haaluma jireenyatu na balleesse kana hundaa siniin jechaa obboloota koo kaleessa na fiddanii kan har'aan nageessanii na jajjabeessaa waan hundaayyuu ni dandeessaa ni danda'ama kiyyaa wanti hunduu danda'ama naan jechaa na jajjabeessaa kana sin nageessanii hundi keessaniyyuu guddaanaaf galatoomaa siniin jedha obboloota koo. Egaa kaa anini Kiyyaa Lammii maal taatee kan hunda fagaattee onlaayinii irraa jechuu dandeessan obboloota koo sababa maatiin kiyya bakki tokko hin taa'anii iddoodhaa gara iddootti socho'anii kanaafuu sanuma keessa immoo haalli baay'ee tokko naaf mijachuu didee yeroo bakkeetti deemnutti yuutuubaa miti waayifaa iddoo qabnutu osaadhaan fayyadamna baay'ee tokko rakkoodhaan siniin jedha obboloota koo sanumaafanan kana hunda fagaadhee garuutiin immoo amma gara dirqama waan ta'eef gara haga dannaaf danda'ametti gara onlaayinii nan deebi'a obboloota koo akkana cinaa dhaabbattanii na gargaartan kabajaaf jaalalaan sin gaafadha chaanaaliin koollee monistashinii ta'ee jira garuutii moonii haa ta'u malee wanti socho'ee irratti hojjechaa jiru hin jiru homaa'ee haalli naaf hin mijanne waan ta'eef obboloota koo akkasuma immoo chaanaalii kana jechuudha dadhabbiin kun dadhabbii koo bichaa miti dadhabbii keessan isintu itti dadhabee arraan nagaye kanaafuu immoo chaanaalii kana jechuudha dhiisuus baay'ee tokko natti dhagama baay'ee tokkoon nis ofii kiyyaafis gaddaa kanaafuu chaanaalii kanas immoo dhiisuudhaafis gonkumaa abdii hin qabu jechuudha maaliifi kaleessallee sababni gara yuutuubaa kana dhufeef yuutuubni kun anaaf sammuu koo kan na eegee kan asiin nagaye jechuu nan danda'a yeroo rakkoo keessa jirutti yeroo dhiphina keessa jirutti kanan chaanaalii kana banadhee hiriyoota hedduun kan walaan baree dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sa'aatii sanitti baay'ee tokko keessi itti na boqonnaa kan na fudhate jechuudha maaliifi maatiin koo yeroo sanitti jechuudha mana keessatti ana qofa gatanii kan na biraa tasaaffaranii turanii achitti baay'ee tokko bakka mana keessatti baay'ee tokko dhiphachaan ture sababa saniif marraan kan ka'e onlaayinumarraa osoo fayyadamu sababa saniin firii ta'ee keessi kiyyas hiriyoota koo wajjinis gammadaa haga isaan deebi'anittis akkasi jiraachaan ture sanbichaa mitis immoo deebi'ee ishiin hin galle jechuudha gara mana haati manaa gara manaatti hin galle abbaa manaa qofatu gara manaatti deebi'ee galee isa waliinis hin beektan hagam akka nama dhiphisu abbaa manaa wajjin qofa jechuu jiraachuu jechuun baay'ee tokko dhiphadha keessi namaa baay'ee tokko dhiphata jechuudha yeroo sanittis jechuudha hiriyootuma koo hiriyootuma yuutuubaraa wajjin harka caalaatti jechuudha kana firii ta'anii dabarse hiriyootuma koo hiriyootuma yuutuubaraa wajjin sanuma keessa osuma jedhu maatiin koos haati manaa gara manaatti deebite sanuma as na qabattees walii gaddeemuu qabde jechuudha ergasii asii bakka argashiin na qabattee walii gaddeemuu qabde sababni nas immoo onlaayinii irraa fagaachaa ture osoo yuutuubni kiyya mooniin ta'in dura as na qabattee deemtee ture bakka sababa saniif baay'inaan dhiise hojii hedduudhani garuuti immoo ani hojii haadhisu mana hiriyoottan koo jechuudha kan yuutuuba qabunis kan yuutuuba hin qabnes na cinaa dhaabbatanii na gargaaranii sa'aatii naa taphachiisaa turan jechuudha isaanii kan sa'aatii koo naaf guute hiriyoota kooti hundumti keessanuu guddaa galatooma kan sa'aatii naa guutan jechuu nan danda'a kanaafuu dadhabbiin keessan kun maaf bilaasha bada kan jedhu har'allee baay'ee tokko natti dhaga'ama maaliif haalli naaf mijatee miti garuutiin immoo haaluma mijanne kana keessattuu immoo dirqama waan ta'eef haga naa danda'ame anis jabaadhee irratti hojjechuun qabaadha obboloota koo isinis akkana gargaartanii kana har'a kana keessa dabarree guyyaa tokko immoo guyyaa firii taanee kallattii hundaanuu firii taanee akka barbaannetti guyyaan irratti hojjennus ni dhufa waan ta'eef saniifuu san abdii godhannee jabaadhee har'as haga naa danda'ame irratti hojjechuun qaban jedha obboloota koo kanaafuu na cinaa dhaabbattanii akka na gargaartan ni siniin jedha asumaan
kun hunduu dhaamsa kootii obboloota kootii isiniin jechaa bukkee asumaanis immoo bukkiin namootaan natti mufattanis yoo jiraate dhiifama naaf godhaa isiniin jedhaa kana fakkaataa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u hanga